Akkamitti peejii feesbuuka keenyaa guddifannaa akkasumas karaa seera qabeessaa feesbuuka peejii keenya ittiin guddifannuu fi karaa ammayyaawaa ta'een akkamitti akka peejii keenya gara ol akka guddatu godhachuu akka karaa dandeenyu isin agarsiisa na faana tura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama ilmaan Oromoo kam jirtan bakka jiraattan isin jecha har'a peejii feesbuuka keenya warroonni namoonni feesbuuka hin qabne yeroo ammaa kana hin jiru. Namoonni hedduun feesbuuka fayyadamaa jira. Garuu akkamitti akka fayyadamummaa feesbuukaa irraa wantoota hedduu nama hafa waan ta'eef warroonni beeytanii warroonni hin beekne immoo akka karaa kana jijjiiratanii bu'a qabeessa jedheen yaada. Peejiin feesbuuka keessanii dafee isinii guddachuu fi followeriin feesbuuka keessanillee akka dafee isiniif guddatu karaa salphaan akka godhatan isin agarsiisa. Aappii tokkollee uumama tokkollee isin hin barbaachisu. Wantootuma xiqqoo waan godhamuu qabutu jira. Wantoota san keessan erga ulaagaa san guuttaniin booda dafee gara peejiitti isiniif deebi'a jechaadha. Feesbuuka keessan osoo peejii biraa feesbuuka keessan jalatti osoo hin banatin feesbuukuma duraan qabdan san maquma saniin osoo waa tokko hin godhin sistemuma xiqqoo tuquudhaan gara peejiitti jijjiiratanii akkasumas followeriin keessanillee akkasiniif guddatu fireendii namaaf deebisaa ooluun maalii sun hafee jira jechaadha. Amma feesbuukiin shoora olaanaa taphachaa jira. Namoonni hedduun garuu baroota dheeraadhaaf feesbuukiitti fayyadamaa haa jiraatanii wantoota garaagaraa irra sheer godhuudhaaf viidiyoo akkasumas suuraalee garaagaraa fi barreeffama garaagaraa haa maxxansanii malee peejiin isaanii haga ammaatti followerii tokko kan hin qabnetu jira jechaadha. Waan ta'eef akkamitti gara followeriitii fi peejiitti akka jijjiirattanii peejiin keessanillee akka dafee ol isiniif guddatuuf wantoota ulaagaa isin gaafatamu isin godhuu qabdantu jira. Akkamitti akka gootan isin agarsiisa. Haga dhumaatti na faana tura. Viidiyoo kiyya immoo laayik sheer gochuun subscribe godhaa. YouTube chaanala kiyya dhaqaa. Warroonni haaraa taatan subscribe gochuun laayik gochuun akka namoota bira ga'u godhaa isin jedha. Baarakallahu fiikum. Amma gara barnoota isin dabarsaa kallattiidhumaan warroonni amma dura feesbuuka fayyadamaa jiraatanii yeroo dheeraadhaaf feesbuuka keessan abdeetiin goone pilaastoor keessa seentanii feesbuuka keessan abdeet godhuun isinirraa eegama. Erga feesbuuka keessan abdeet gootanii amma fakkeenyaaf feesbuuka kiyya kun feesbuuka Adam Walloo jedhu yeroo dheeraadhaaf peejiittiin azooranii akka namatti ifirraa calliseen dhiisaa ture. Amma maaltu narraa eegamaan karaa peejiitti azooruudhaaf qastii bakkoota qastii asirratti tuqaa jechaadha. Erga asirra tuqeen booda asitti kun akkuma argaa jirtan kana bakka kana nuuf fida mallattoo irra godheefaa isin agarsiisa. Seeraan na hordofa haga dhumaatti jechaadha. Kunoo bakka kanarratti asirra tuqxanii jecha. Asirra erga tuqxaniin booda salpha uumama tokkollee isin hin gaafatu. Kunoo asitti bakka xiyyatanarra tiriin on keessanarra tuqxan jecha. Tiriin on kanarra erga tuqxaniin booda kallattummaan seekondii muraasa booda gara peejiitti jijjiiramaa jecha. Amma maal isin gaafata? Bakka kanatti bakka start exploring bakka irratti cuqaastan. Erga asirra cuqaastaniin booda as keessatti wantoota isin guutuu qabdantu jira jechaadha. Fakkeenyaaf feesbuuka keessan akka yeroo wayii sheer gootan akka namoota hedduu bira ga'uu fi akka peejiin keessan dafee isiniif guddatu fakkeenyaaf friend in flowers jechaadha. Asirra cuqaastanii amma kunoo erga asirra cuqaastaniin booda asirra tuqxanii itti aansitanii followerii namoota isin jala jiran akkanas isinii baasa jechaadha. Fireendiirraa gara followeriitti isinii jijjiirameera jechaadha. Namni follow isin godha malee follow isinii godha malee namni fireendii isin godhu jechaadha. Fireendiin bu'aa waan hin qabneefu akkasumas hojiin ala ta'eela amma waan namni tokko yeroo namaaf fireendii goote fireendii sun akka siif deebisu si gaafata jechaadha. Amma ta'abbiin tokko jiru wantoota ati sheer goote hunda akka dafee namoota bira ga'uu fi namoonni akka follow si deebisan godha jechaadha. Akkasitti ulaagaa kana isinii baasa. Wantoota isin hedduu sirreeffachuu dandeessan erga keessa seentaniin booda kanuma wanti isin godhuu qabdan kanuma qofa jecha waan salphaa haalaan namni hedduun godhuu hin dadhabne kun akkuma argaa jirtan galaa followeriin naanna'ee jira. Hanga qabuu fi hanga namaaf godhe akkanatti wal cinaa baasaa wantoota ani sheer godhe dafee nama bira dhaqqabaa jechaadha. Akkasitti itti fayyadamaa sheer laayik gochuudhaan namoota biraan gahaa. TikTok kiyallee follow godhaa isiniin jedhaa haga barnoota dhufu wal deemuun nagaan naa tura.